kaleessa Bayer Leverkusen imala injifannoo isaatti fufsiisee jira. Kilabni kun kaleessa Stadio Olimpico irratti Roma galchii 2-0 dhaan kan injifate. Bayer Leverkusen bara kana taphoota 47 osoo hin mo'amin imalaa jira. Kilabni kun seenaa irratti seenaa hojjechuu itti fufee jira. Xavi Alonso dhaan kan leenjoo gareen kun kaleessa gooliiwwan Florian Wirtz daqiiqaa 8 akkasuma Andrich daqiiqaa 73 irratti galcheen kan injifate. Roman carraawwan goolii hedduu osoo hin fayyadamin hafeeti jira. Kilabichi taphoota 47 osoo hin mo'amin imalaa jira. Bundesligaadhaanis osoo hin mo'amin imalaa jiraachuun ni beekama. Shaampiyoonii Bundesliga ta'uunsaas ni beekama. Kilabni kun Bayer Leverkusen kaleessa yaaliiwwan goolii 19 taasisee Roman 8 kallattii isaanii kan eeggatan. Leverkusen 4 Roman 2 walumaa galatti taphicha to'achuudhaan dhibbeentaa 53 caalee kan taphate Roma ture. Garuu tooftaa fi teknikni Bayer Leverkusen tapha kaleessaa irratti fayyadame. Dhuguma kilabiin kun garee cimaa fi bilchina olaanaa irratti argamu ta'uu isaati kan namatti mul'isu. Isaan kilabicha Xavi Alonsonis kanuma kan ragaa bahanii tapha kaleessaa irratti bilchinaa fi xiyyeeffannoodhaan taphannee qabxii kana arganne jedhaniiti jiru. Keessattuu boqonnaa dura gooliin daqiiqaa 28 irratti Florian Wirtz galche tasgabboofni akka taphannuuf nu gargaarte jirti jechuudhaan leenjisii kan dubbatanii. boqonnaa deebii carraawwan hedduumuudhaaf yaallee jira garuu sararratti isa Rooma kana nuuf hin eeyyamne sana booda gooliin galchine gara marsaa ittaanutti darbuudhaaf carraa akka bal'ifannu nu gargaartee jirti jechuudhaan Xavi Alonso kan kaasanii kaleessa Andrich sarara penalty ala goolii hawwatuudha kan galche yeroo taphattoonni sararratti isaa akkasuma goolii eegan kilaba Rooma balleessa raawwatame jedhee of dagatee dhaabatutti goolii hawwatu gara gooliitti erguudhaan kan lakkoofseen taphataan kun Andrich goolii jalqabaa isaatii dorgommii waltajjii liiga Awurooppaa irratti kan galche taphataan umrii 20 Florian Wirtz Bundesliga Jalman irratti kilaboota taphattoota ga'umsa gaarii Bayer Leverkusen keessatti mul'isaa turan keessaa waltajjii kanaanis goolii afuraffaa isaa galchee jira liiga Awurooppaatiin jechuudha. Goolii 4 galchee kubbaawwan goolii ta'an 4 mijjeessuudhaan yeroo gaarii kilaba kana waliin dabarsaa jira Florian Wirtz jechuudha. Kaleessa kan injifate Bayer Leverkusen leenjisaan kilabichaa Alonsoon yaada kennaniin kilabichi ga'umsaa fi xiinsammuunsaa sadarkaa olaanaa irratti akka argamus kaasanii jiru. Kaleessuma Marseen goolii tokko qixa Atalantaa waliin bahee jira. Atalantaan goolii Skaamaa kan daqiiqaa 11 irratti galchee dursaa ture. Sana booda garuu daqiiqaa 9 booda daqiiqaa 20 irratti gooliin taphataan sirriisaa garee biyyoolessa Dimokiraataa Riippaabilika Koongoo Chaansel Magulu Mabimban galcheen wal qixxaatanii taphni goolii tokko qixaanii kan goolame jechuudha. Taphni deebii kan garee lamaanuu kan Bayer Leverkusen fi Rooma akkasuma kan Marsee fi Atalantaa torbee tokkoon booda kan taphatamudha. Dorgommiiwwan liigii konferensii Awurooppaa kaleessa taphatamanii jiru kan walakkaa xumuraa jechuudha. Fiorentina fi Olympiacos milkaa'anii jiru. Fiorentinaan dirree fi deeggartootaa fuulduratti Club Brugge kilaba Belgium galchii 3-2 kan injifate. Taphni Aston Villa fi Olympiacos kan Villa Park irratti taphatame osoo hin eegamin injifannoo Olympiacos galchii 4-2 goolame jira. Kilabiin Greece Olympiacos galchiiwwan hat-trickii taphatan safuudha garee biyyoolessa Morocco Ayyub El Kaabi daqiiqaa 16 fi 29 irratti taphan akkasuma daqiiqaa 56 irratti penaltiin galchee fi Santiago Hezen dabaleeni Villa Park irratti qabxii boonsaa kan galmeesse. Tapha kanarratti taphataan kilaba Aston Villa Douglas Luiz daqiiqaawwan dhumaa irratti penaltii argamte osoo hin fayyadamin hafeetii kan jiru. Leenjisaan kilaba Aston Villa Unai Emery tapha sana booda yaada kennanii jiru. Ga'umsi keenya gaarii hin turre akka durii hin taphanne isaan mo'uun ni malaa fi garee gaarii turanii nuti kana caalaa taphachuutu nurra ture jechuudhaan ga'umsa garee isaanii kaleessa kan qeeqani. Odeeffannoo biraatti waan darbu Premier League England argannaa kaleessa Chelsea Dreesa Stamford Bridge irratti galchii 2-0 darbii Londoniin Tottenham Hotspurs kan injifate. Darbii London kanarratti taphattoonni kilaba Chelsea Chalobah fi Jackson goolii injifannoo garichaa galchaniiti jiru. Chelsea kaleessa injifachuu isaatiin
qabxii 51 gara sadarkaa 8ffaatti ol fooyyee jira. Garaagarummaan Manchester United kilaba sadarkaa 6ffaarra jiru waliin qabus gara qabxii 3tti dhiphatee jira. Chelsea hirmaannaa waltajjii Awurooppaa bara dhufu argachuudhaaf taphoota itti aananiin cimee akka taphatu laliisaan kilabichaa kan dubbatanii Chelsea olaantummaa Tottenham irratti qabu itti fufsiisee jira. Taphoota 11 darbe keessa 8 mo'ame 2 qixa ba'ee tapha tokko qofaanii kan mo'ame kun statistiks yookiin ragaan kan mul'isu Chelsea olaantummaa qabaachuu isaati. Premier League Englandin haratamni tokko ni taphatama keessattuu morkiin Luton Town fi Everton gidduutti geggeeffamu tapha eegamuudha. Maaliif kilaboonni kunneen kilaboota sadarkaa gadii keessaa ba'uudhaaf taphachaa jiran Tottenham Everton ammatti herreega jiruun yaaddoo sadarkaa gadii qabaatus garuu kilaba Premier League England keessa turuudhaaf carraa bal'aa qabaachuu ni danda'ama. Garuu Luton Town injifatee sadarkaa gadii keessaa ba'uudhaaf kan carraaqu ni ta'a. Amma qabxii 25 sadarkaa 18ffaarratti argama. Kan injifatu yoo ta'e qabxii 28 sadarkaa 17ffaarratti yookiin gara sadarkaa 17ffaatti ol fooyya'uudhaaf carraa qaba waan ta'eef Luton Town. Odeeffannoon gaggabaaboo birootti hundarbu kaadhimamtoonni taphattootaa fi akkasumas iyyuu cimoo Premier League England kan ja'a eebla ifoomaniitii kan jiranii kan taphattootaatiin eegaluudhaaf jalqaba irratti Bruno Fernandes arganaa taphataan kun ja'a darbe yeroo gaariidha kan dabarse kilabicha waliin goolii 6 galcheeti kan jiru. Kai Havertz Arsenal irraa goolii 4 galche kubbaawwan goolii ta'an 3 mijjeesseeti kan jiru. Mateetaan goolii 5 galchee jira. Palace irraa Cole Palmer goolii 7 galchee jira. Chelsea irraa akkasuma Josh Gvardiol Manchester City keessatti taphataa sirriitti goolii ammoo galchu kubbaawwan goolii ta'an tokko mijjeesseeti kan jiru. Gooleegan Everton Jordan Pickford taphoota 6 keessaa taphoota 4 gooliin osoo itti hin galin kan ba'e kaadhimamtoota taphattoota keessaa. Leenjisoota irraa Pep Guardiola Arteta fi Sean Dyche kan kaadhimamanii Manchester City taphoota 5 darbe taphate keessa hunda isaatu injifatee gooliiwwan 19 garii faallaa irratti galchee jira. Artetaan taphoota 6 keessaa 5 injifateeti kan jiru, tokkoon kan mo'ame. Sean Dyche leenjisaan Everton taphoota 6 keessaa 4 injifatanii jiru. Keessattuu darbii Merseyside Goodison Park irratti injifannoon isaan Liverpool irratti galmeessan 6 darbe keessa qabxii boonsaa kilabni kun argate jechuun inni danda'ama.